jazakallah jazakallah khairan. Haya jara torbanii odeeyse jechuun Ahmadii fi Bukaarii Muslim Abu Daawud Ibnu Maajah fi Tirmidhii fi Nasa'iidha je. وبالستة جرجاني وديس جتشون أمو من عدا أحمد نما أحمد ملاجر وقاجر بخاري مسلم أبو داود ابن ماجه في ترمذي نسائي داجي وبالخمسة جرشاني وديس جرشاني وديس وقانجي رواه الخمسة وقانجي نما بخاري مسلم ملاجر وجي إيه يسن أحمد أبو داود ابن ماجه ترمذي نسائي وقد تقول الأربعة وأحمد كيف تقول رواه الأربعة وأحمد جاجي أربعة سنين جريبو أبو داود ابن ماجه في ترمذي في ناس رجين وبالأربعة جرى أربعة جرى أفرنتي خنين فديس جرى ما أمم مكانه هنا خنا أفرنو ما نمدو بده خنا وبالثلاثة جرى سدي يو جنمو من عداهم ووعد الأخير يجعرته أحمد بن بخاري مسلم الراهم بسي نسائي الراهم بسي جرى سدي نيو أبو داود ابن ماجه في ترمذي كلام متفق عليه يجون بخاري مسلم كسبوا لي قال لي sunakkafitti dhumattee wanni wannidha. Kitaaba xaaraa keessaa baabul miyaa jenne gawa bishaani. Bishaan kun bishaan kun maal jenne yoo? Bishaan kun wanta kaka tarabbiin namaan xaaruuf buuse wanazzalnaa min as-samaa'i ma'an xahuuraa jee bishaan rabbi isiniin xaare buusinii buuse kan jee kana bishaan kanaa jechuudha gaa. Saniifuu baaba xaaraa keessaa hadiisni Abi Hureyraa tokko qaala Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam fil bahari bishaan baar hukmii bishaan baar keessatti ni jee والطهور ماؤه بشان باركون بشان إسات طهارة ميتان إسات اللين حلالي يجي ترى بكرة مجرد تانو مرة أنا قبل دوغا ماتي كيتا دي بيتين لا لتا ميتان بشان باري سالالي بشان إسات طهارة طهارة يجون نماز نطهارة يجون هايا الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء بشان كنت طهارة واتكلم وان بشان نجسان جيرو وان ربكا إساجي جيري kan harkaa isaa jijjiiree najisni keessa dhufee akkas jijjiiree malee jechuudha laal. Odeessi akkatti dhuftu anu hin beeku waa'ee akkas keessa laalladhaa jechuu bara. Najisni bishaan san keessa bu'ee bishaan xiqqaa yoo akkas godhee jechuudha. Najisni keessa bu'ee tokko. Haaya. Kana inni miini miree. Tokkoon keessan bishaan ciisu keessatti hin dhiqatin qajeelsan ka bishaan ciisu keessa janaabtaarraa keessatti hin dhiqatinii keessatti illee gartee hin fincaanin bishaan ciisu keessatti kadeebi'ee irraa dhiqatu yookaan immoo janaabtaarraa kaka deebi'ee keessaa dhiqatu sadeenuu dubbiin tun ni jirti jennee tan hundinuu dhorkaadha jechuudha. Bishaan ciisu keessa fincaanuun dhorka bishaan xiqqaa jiru keessatti janaabtaarraa irraa hammaarratan malee keessa seenanii irraan dhiqatan jenne ittis fincaananii keessa irraa isin dhiqataniis jenne kun hundinuu waan adiisni dhoorke jiin qaba akkana jiin. Uhuru ahadikum aboo asii bakki dubbiin jirtu xaharaa weelkaa tokkoo keessanii hoggaanii fi sareen keessatti lulluuqattee waa keessaa dhuyde jechuudha lulluuqatuu miti sareen lulluuqatu akka lulluuqatuuf fakkeessitii kan jedhan malee hoggu sareen keessaa dhuyde tara torba biyyeedhaan dhiquudhaa jee beelak bishaaniin dhiquudhaa jee ta duraa biyyee godhuudhaa wajjiniin ta duraa san biyyee godhanii jechaadha tara torba dhiquu jecha waliigalame tara torba najisi sareedhaa dhiqamaa jechuudha. Bakka sanatti hedduu walirra laallee turre mee gaafa san akkas. Wanni darban jenne takkaa fi kanaatu kan biyyiina guddaa takka fiti. Wanni inni darban jenne wanni sareen dhuydeessa waan jiidhaa akka bishaanii yoggaa ta'e maal godhan waan san gadi naqan jenne barlaal gadi naqan jenne. Eegalee waan san gad naqanii welkaa torba torba dhiqan jenne. Yoo wanni san waan jajjabduu ta'e hoo
waan saree dhaban tuyte haa waa deebi'anii nyaatanii sanii wanni ni darban jenne sanii konfijin hedduu fide haya weelkaa yoggaanii fi sareen keessatti bishaan keessaa dhuyde waan san maal godhama gannaqu eegas booda maal goona eegas booda weelkaa san taraa torba ta duraa biyyeedhaan dhiquudha jechuudha. Haya hadiisni biraa maal dubbata namni Arabii tokko masgida nabii keessa dhufee dhaabbatee fincaanee nabiin keenya irraa dhorkee aboota bishaanumatti gannaqaa jeeni najisni tokko bishaan fincaanii lafarra faca'e tokko bishaaniin hoggaan ifitti dhangalaafamee dhiqamee numa xaarama jechuu achirraa fudhannee jirra jecha. Ammas hadiisni biraa waa'ee halaalinaa meeyitaa baaraa keessatti uxillat lanaa meeyitataani wadamaani jee nabiin nagaara maratan. Baktiin lamaatu halaal nuu godhamee jee. Dhiigni islaa dhiigni haraamimi dhiiga lamaatu halaal nuu godhamee jee. Meeyitaan lamaan san ammal meeyitataaniin faljaraadu awwaannisaa fi halluunaa jeegaa sin jalan dabrin. Meeyitaan lamaan halaalii awwaannisaa fi halluunaa jee. Dhiigni lamaan halaaliitis rijijjii fi tiruudhaa jee. Oyya akkana si godha yoo si jala dabarte si beeka gaa. Laal meeyitaan lamumaatu halaali. Meeyitaan awwaannisaa fi halluuna ammallee dhiignis lamumaa halaali. Rijijjii fi turuu. Aya. Tiitichi yoo dhugaatii tokko keessanii keessa bu'e haa keessa gallimsisiisuu ije. Tiitichi kuni gabalaasaa ni eeggataa hasilaa dhukkubni keessa jiru san irraa ol qabee eeggataa. Saniif gabalaa lachuu keessa gallimsisiiftee kaa hasilaa dhukkuba dawaa sanii qabu keessa gallimsisiiftee eegas booda waan san gandinna itti orma dhuydaa jechuudha. Yoo golfitee ganna itti immoo dirqama jedhee asitti hin gootu beeka salsirra jirti israaf wabeete haa. Haya. Beeyladaa takka wanni odoo isiin jirtuu irraa muramte qaamasniidha wanni san baktii jaamtii jenneen. Wanni san ammoo waan akka wabara gaalaa fa'a suufa hoolaa fa'a hoolaa kan oduma jiru rifeensa dile tokko buuqii irraa hadanii wayin hin tolchani yoo rubbama gaafallee kana laallatu qotteellee waliigallee eegee feerraa mureetiin kaawwanni godha jettee kun haraam. Ammallee hadiisa kanarra waan dubbannee jira laal yoo amma fakkeenyaaf namni diira ajjeefate kaa diir beeytanii biyya kanatti diir kana oduma asii chiifichi nati gamanaa walitti qabsoo jirtu hanachi dhawee miilli irraa muramee kaanii akkana jee sunillee numaan qabu jaan li'annahu oduma aloolamuu jiru ta'uu ne. Haya. لا تأكلوا في آنية لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ويلكا زكاياتي في كان في الداخل يستي نياتشون دوركا يقول هايا إسان أمو غرتي كافر إتي نياتا جيشون إساني حلال يجو دامتي إفما في إسان كا سلاو قالي ربي رسولين كواني إسان ما قولا إسان التلالتنا يجو هايا namni weelkaa zahabaatii fi xiqqaa keessatti nyaatu akka waamni ibidda jahannam garaa isaa keessatti gad lilliqimsuuti jeewa. Ibidda jahannam akka waan gad liqimsuuti wanne inni dhugusan jechuudha. Halloo tokkoo keessanii yoggaanii fi dabbakamtee jecha yoggaanii fi gartee hallamtee xaharamtee jee. Halloon tun waanuma asliin siitu duraanuu xaharaa yoo jettee jennee gaawoo irra guddatte. Ammoo ayyuma yaabiin kalluma feetee waa taatu jee kalluma sarara fi harkarrooti illee yoo taate kumaan qabu warri jeenuma jira. Akkas egaa inshallah sanis ayyuma yaabiin dibaa kuwaa. Xaharri immoo waan maasliin si duraanuu xaaraa kanuma jeesan itti yoo deemne irra bareeda akka kiyyatte. Haya ayyumaa qajjee kana warri qabatee numa jira. وعن ميمونة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم شاتي يجرون قال تلاوة غلوت أنا دبقتني جيغا وي أما اللي ما يدن تفكر في سنة يوم ما ديس نو يا إيكابي يا إيه بلوغ بقالهم دا كبقاوا كشي أبا بانو كثير إيه أنور رادي سيبر أنور رادي سي أنور رادي سيبر ومني أيوما يهابين كجو سان كواتني ورجون مجرا
ammoo waanuma sila asliin isaa xaaraa jechuusan turra bareeddu haa. Namatti hin toltu xiqqoo jechuuf jettaa miti yaasin. Naagalee bar. مرمى خاتم. من سياق العموم يعني ده قصدي يعني والرافان ربا كان ندين هايا مال جدين إن بأرض قوم أهل كتاب ويلكا ورا يهودا بنصارى كيس تنيان ناو يوني في الأمن إني تنيان هايا جو لأنه نبي كي جاء نجى على من رتاجر توضأ من مزادة امرأة مشركة كربة انت لو مشركات كرا ودوة يجود بنجر أما اللي وانا ذهب في الداغ أنا فا يوني في وان شابه وادك وين اتفاق أوردن. مال قدن هوتلانين يوهاو مو لحمانين فا ومان كبويتشو دي تخنا رافضنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكانها شعب سلسلة من فضة انت نحس الراتاتين قدتي شورته هايا بابا نجاسات ديم سوسو خيس ديم نگاو خمرين خل فرشون يوني في خل قدمته أكم يجو خاو يقوي في سيتي كبنو يتي هما دا كارامي متي أدنن يو في سيتي كبنيته يو نمني دركين كبنيته ماله خل نعمل دومو خل مباقا جودو بني خاو هايا Ini laman liga laman halal gue mesan nufa. Isa halalin kalau me banami rijiji fitrun. يجي في تروخ ايوه مقاله من رابع نبر يقول Isa halalin kalau me itu. يسال Iga لمن gada. حلال يسال لمن حلال دي انسان يسال لمن حلال كان مجوسن راغ بدو مالف جنان اما ما ابو بابا سن كيس سن دبچو جرو ونن ترا دبچا جرو سن و ما حلال قفر را دبچو جرا بر Nam atasay. وال حلال قفر را دبچا جرا چودا بر هاي عمل ويا لو خيبر ابا طلها رب ارغم ربي اججي مال جيمبو ان الله ورسوله ينهيانكم عن لؤم الامور الاليه harree ganda galtu kan harree manaa tan ni beeytanii moo harree alaati jira jinga harree diidoo ta jaanii ni jira ta alaa zeebraa ta'e nun san harree alaa jaaniin harree diidoo yennaa warra keenya sanii fi harree mana galtu tana sun halaali harree manaa tana guyyaa lolo khaybar nabiin keenya nabigee abiraa manatti jiraatu haraamummaa isii dhaalabsee jechuudha woo gaawwaa hunda ganna naqee namni odoo bilcheeffatu jiru guyyaa kama laal godhan haraam godhan harree mana galtu haraamummaa yoom lamsame Kuya lo kay Brian. guyyaa lolo khaybar jenne asin haya tana namni biraara beesaa beeka maal jenne gaaboo gororri harree faan ammas silaa harreen faan silaa bowliin isaaniitillee najisa udaan isaaniitillee najisaame gororri siitii fi wanni kadafkasii waaxaa najisaa miti jenne maaliif wanni tun waan namaa wajjiniin mina xawwaafiin aleekum akkuma washoo mina xawwaafiin aleekum jeesani wanni biraa najisa sii taatullee waan irraan fagaannee jaan kaa'o wanni tun kas jennee laallee bar haya maniyyin maal jenne oo yuusalu maniyyi sun makruju ila salaati maniyyin dhiqamuu qabaa yoo goggogaa ta'es numa hooqamaa najisa kafiifa jenneen inni kun najisa kafiifaa jenneen yookaan inni yoo xaara jettillee waan dhabdu gaatanaan ishee yoo amma afaan garaa isinit jabaate malee maniyyiin xaara yoo jeebi namni kan ta'e najisa jeesan lachuun waan kanaaf tana maaliif jennaan fuqahaalu hedduu jecha kana oofanii bishaa hamad waan akka Sheekha. namaa garaatti hin jabaatin kan Akkama najisa dura jees qaxaara. akkama dura jennetti wanni haram takka illee dhiqamtee irraa goggoguu qaba. Kun irraa hooqeetuma asaruma si'ii qofa irraa dhabamsiisee deema jenne asarrirratti waafa jenne. Waan najisaati bara tan najisaa waan najisaa asarri irratti hafuun sin dararuu jenne laal waan najisaa ta San biraa haydiidha. San haydiidha. akkasii tun amma gaataa wanni dhaatis akkasuma maniyyiinis asarri irraa hafuunis hoggaan fi hoyxee waa hudhiite boodoomaa sin dararuu jechuudha najisuma kafiifa jechuusan haya jechuun asitti goggogumaa rigee miree wayii dhiqe goggogumaa hooqee akkasumas salaatee ni miree lachuuti bishaaninis dhiqamee goggogaanis irraa dhiqamee lachuuti
jechuun goggogaa yoo argamu ta'e akkamitti najifamaa sanii najisa yoo ta'e nama dhiqamaa mire goggogaa irratti deema. Najisa khafiifa jenneen bara. Najisa hooquunis boo goggogaa isaa yoo harkan. Jiidhaa isaa yoo harkanitti bishaan itti naqan numa ba'u numa dhiqamu jenneen najisa khafiifaa jenneen. Warra kaan immoo kan numaa najisaa miti waan ilmi namaarraa tolfamuu waan jee jedhame. Sheekha sanyii qabatu birraa sanyii nufuut. Akkas akkas laa. Imaamu Shookaaniin eega oofee booda najisuma khafiifa jenneen irra jiru jee. Aayaa. Sheekha bakka sanitti fi kororri hasree sun akka warri keenya jiru warri keenya hundumaa durmaanuu ilmi beekamu. Najisarraan fagaanne waliin salaatan jette Oromooni. Waan kanaa wali dhiyaatii kami. Dhuga najisarraan fagaanne irraa waliin salaataniin Oromoon jettu san waan takka ta'isii malee yoo dadhabde numa salaatta jechuun san dhuguma laalla. Odoo beekanii fidhiisanii odoo hin ta'in gaa fakkeenyaaf. Yooma dhabdee dadhabde waan dadhabdee kaanuma salaattaami. Yoo nefsii janaaftaa qabuu bishaan malee ta'imuma dabalee dhabdanii tahaa. Digalee udriin al-maczuuraatu tubiixu al-muharramaata tashee kana keenya dhiyootana jeessan. San jala numa taati jechuudha. Haaya. Sheekha bakka maniyyi sani dubartii yoo tuqellee yoo isiin hin harkin firaa dhiquun najisa itti salaatuu ni dandeessi moo yoo agartee itti goggogee dhiisuu ni dandeessi? Omaan qabu yoon harkin obboleessa yoon qabu yoon harkin omaan qabu. Najisni akkuma walii galaattuu yoo ati kan hin beekne ta'e maal qaba? Fakkeenyaaf ati immoo najisni su tuqee najisni su tuquu san hin beekne huccuu san hin salaatan ni deebiftaa? Hin deebisa. Fayyade. Atuu deebiste. Haya على أسباب تغير النبي في دم الحيض ديني هيدي خنوچو تكو بشارة تنقلابني تما ديني إني خن نجيسا إني ديني نجيسا ديني خن هيدي تاو خوان برا تاو ديني نجيسا إني بو نجيسما ديغا ورا ديني نجيسما خانت تيامانو دي تلنگت دغافتني مين يالي لين ترما ديبس آية حديث برا خيستي فإن لم يذهب الدم دينو ديهم وادل إن يكفيك الماء ولا يضرك أثره جيني نجدني تكو أثر رسايا وابي ومان كبو إنن قادين اللين دي بتاو ومان كبو يجار أثر ري بابا ودوا سيني ما بابا ودوا سيني جيني سوا كچو نما ودوا واجب ومسونا دو سنجان كاو لكي لولا نشوك على أمتي سلا أمت خيرت جبات شباتي جي سن ممالي واجبا متي أكسد ديبي سودن ديغا Sheekh ilmaan keessan hagalan hundanuma jaalatta. مات Ilmaan keessan kan hagalan hundanuma jaalattanii. ولا تيستي سورة دي بس نبي نجي أحمد Hayyee bareeda gootanii. يا كاسي قاو ودو إني أبغاني في متاها كان كرة زولمانا كان جنة متان كرة وجني إني قاو أولين جبان سنين بشان لما دا متا وكرة فراتون وما ورباچ سامي تبو دتلسو نما مان كابو يوهانا مو متان كرة مرة mata gurri mata rahi wal manggodatan jenne Sheekha bakka tanatti mee namni keenya hedduun dur amma booda kan hedduun agarrellee quba xiqqaa quba cammee kana wanni kaayamee bakka san dheengaddallee wanni ibsameef kanaan beeku akkaataa gurra kan itti haqamee nu hima. warra kanuma quba xiqqashoo san keessa ka dangawa namni baruu qaba amma kaa quba laal sabbaabaa ennuun kana quba ijoollee yoo aballeessite tole aboo tole gaanii dhuftaa hoyi kamiin ijoollee kakatameete yaa ijoollee kamiin kakatame Quba dammaatis ni jaaniin baagata. haala ka ijoollee kakataniin san manattu galuu ta'e isaa jaaniin ka Boqottoo ta'an waan. kana Quba boqoddoo zikrii jedhama. kana isa baasan malee ka biraatii miti jedhan haaya kana jechaadha kaka isa baasanii Ukkaasuun takka yoo ukkatti baxxina kanaan. Baxxina kanaan eefa gurra keessa kaanii onni jaanii duuba naquu fi kana tasonnaa duuba naquudhaami. dhiifaa mana dabarsee na hojjeese
Sama wa isaan jira. Yeroo na dhageessanii? Dhaga'ama. Bareeda inshallah. Haya akkas jettaani mee har'a fiinuugaa jeeni har'a fiinuugaa jeeni. Mataa laalamee nu gayyi maal jenne oo ergamaan rabbii bakka takka mataa isaa nan bifne guututti waqa enne yommuu imaamanni irra jiraate jiran yookaan agartee fooxaan irra jiraate yoo namni kun akkuma agartee nama kaalsii gubbaa haquu yookaan immoo kuffii gubbaa haquutti ni naqajee rifeensa takka gubbaa tuqee waajiba eegaa haqee booda akkasuma haqa enne yookaan guutumattuu gubbaa ni haqa kajuullee numa jira jennee mire. rifeensa takka illee ta'u walau ba'da shaaratiin imaamu shaafiin jiran بعد مسح الواجب ومجيء سنيس إمام ابن القيم أمه لم يسع أنه حديث ويد أنه اقتصر على مسح بعد الرأس البتة جيتي دايبر زاد الماكة تتدبته أثرت اللي شرين كتاب خنا كم ندي زاد الماكة صلى الله عليه وسلم فولا أكثر ما فولا زتيس كايه وأنا إمام الشافعي جوساني ولا داية جورنه إمام ابن القيم ما سكسمتي bishaan gurra isaatiif kophaa bishaan mataa fudhate malee kabiraa inuma nabii rabbiin fudhate waa takka takka irraa naasawamne waan takka illee irraa dhufne jee dillis achitti adda guurtan sana asitti hawaasni qabalaar tokkoon keessan hoggaanii fi dammaqee weelkaa harkatti hin darbinan gadi qatutti hoo kun yaa'uun waajibummaadhaan jechuudha harki isaa bakka buleen beekuu yaa haya Adi dagarin kata metestin random nekana tu ifi ma beta. Areda tutute kaisa hak o mustahibbi da male wajib amide chada nani jeni. Nabi Rabbi muddi lama nuduate jeni. Ute biturte muddi fajala dhalika bidhalika yadluku zira'aihi chada jeni. Yeah. Abu dua kaya. Ummanni khiyya guyyaa qiyaamaa ni dhufan gurra muhajjaliina muuxoo haala tahaniin eegaa jihaa fuulaatti jihaa addaatti gurran jechaan gaarree haala tahaniin muhajjaliina muuxoo haala tahaniin gaarreen addarra dubbatama muuxoo miilarra dubbatama jechaadha gartee akka waan faraduu fi hoolota faa gariin gaarree qabuun agartee yoo gaarreen beektanii gaarreen adda tana fuulli kun ka'ifu jechuudha bar min aasaari alwuduu aasaara wuduwaatirra jenneen faman istataa minkum an yuxiila gurratahu falyafcal mudrajun min kalaami irraawi jenneen kalaama abii hureyraati jenneen dubbiisan woota nafaas laan ahmad ta'e isinuttu hin fidaa beek gaammasan maal jettan kalaamni san faman istataa minkum an yuxiila gurratahu falyafcal jechuun san mudrajaadha kalaama raawiitirraahi والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت جنها الرد اللي دليل فن أصول واني خيسة مصطلح خيسة كان جيدا إذا توضأتم فابدأوا بما يامنكم فابدأوا بما بدأ الله به مرقان جلقبون واجبته سنته على السيغة كما نبين كي نقول كونا مرقمان جلقبنا ينين أن النبي توضأ فمسح بناسيته وعلى العمامة والخفين وقد وهم من عزى هذا الحديث إلا المتفق عليه حديثنا ونخرجه مسلم جيه متفق عليه متي الناني وذهب الجمهور قال الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة لا الكون لا هي أو كم جنره وقاني في ونيكان فوتا قبا يوها إمامة قبا mirifeensa tokkollee taatu tuquu sanirra jumhuurri sanirra jireenya laata. Hadiisni muttafaqun alayhi miti kun kan Bukaarii kan Muslim qofaa jechuudha jenneeni ibda'uu bimaa bada Allahu bihi alibratu bimumin lafdi laa bikhusuusi sababii jenneen kaa bakka sanatti tunillee ni dhuftu nama akkamiin garaa jabaatu malee takkanaa kana keessa deebee waan fitu. Idaa tawaddaa adaara almaa alaa mirfaqee ciqilee waliin gahuun barbaachisaa ciqileen كيس جرتي قوم اللين كيس جرتي يجو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يجو نمني مقارب بسم الله جين وضوء إنه ما انتهى بجون نما يادتين إيسه يجو يو يادتين إرام فتحني سراغب تيرنين
يخاو سنم ما داني النين وهل جتبوك هنودي رأيت رسول يفصل بين المضمضة والانتشاق يدي ندعي بجين سنيسي ثم يمضمن أنا غير سوق تقوى استنشاق أدلغن هايا بقى مثلا إني تسير رافدو ملوم بريادة ملان رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الزبري ونفان جراجو ملا الله أكبر ربي ربي نبي جدو كوني أركي نما قرتي هربا سا خيستي هنجيك إنسا دكا خبشان انتوك انجرو أركي ودو خيطول تجيني تجيبي نمني ودو إني إسان قوتمين إتما ديبي والجلا أوفو لين ودو خناتو شرطي لولا بانجاني وجوب الموالاة بين الأعضاء خنا رابر النيجنا بكذا يوسف في تنبيه خو كغاري تيوتوب اللي لك فتا ديبي الرأي حديثا Kana dubbanni كان رسول إيه akka gaariitti irraa dubbanne bakka sana. أكا غاري تبكسن ديبتا بدا خيزني قالين وأنا ناس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالساعة نبي ربي مد مدى كانوا دوتيدي سوغدا تكون كتا ينغاو مدي بسوغدا جرى يبسني جرى تيبو دين ديدا نمني تكون كيسا ما منكم من أحد يتوضأ نمني تكون كيسا يوني في أدوته أدو أصحاب وتدي إيقظ بود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جي فلان جنتها سديتم بنمتم ملئ إنتانه يدخل من أبواب شاة فإن سينا جنة رواية مسلم زيهم حديث نمو اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المطهرين جيسان الليني تربيدي زيادات نقبها جنيني يا زيادان تربيدي تمالي أنه اضطراب قبدي أن سند سي خيزت والاختلاف سند أو متن مضطرب عنده هيل الفني تنزنقا اضطراب يكون أكز إنك اضطراب أصلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يكون أمه حديث ثابت مسلم برجله صحيح اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين سلام انك مال زيادة مال انه يا زين مال يا زين Yes, sir. ايش Oniya. زيادان اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين سمال زيادان Iya, سن ضعيف زيادان سن ضعيفة إن هذه خان eh, صحيحة eh, زيادان سن ضعيفة جنة رواية الترمذي دي اضطراب قبضي إنن هايا namoonni اضطرابني jennis والله waa جودا waan qabdu jenne qaba. إيه يوجي إيه ما تكاي إيه دي تدي فضائل أعمال غير تتم دلقال يعني جنة بر خانا في باب المسي على الخفين يجروا مسي على الخفين خفي لما نراكون نجرا مونجروا يس خفي لما نراكون نجرا نمني بيتاو هل كان توقو في guyyaa tokko namni imaltuu deemu immoo guyyaa sadii fi halkan sadii. لو كان الدين بالرأي ديني kun silaa malaan ta'e kuffii gama jalaa haquutu irra caalaadha eenyu namni kas jeo eenyu kan kas Omar je bin Khattab. Ali ibn Abi Talib Oh, Ali yoo bin kas Khattab. jette nyaadamte rabbi si baase gaa silaa mee bi jiraachuu malte mooj mee hin beekne Ali ibn Abi Talib namni kas je laal galee Ali ibn Abi Talib akkas je qabadhu qajeellotti qaban Ali ibn Abi Talib لو كان الدين بالرأي ديني كن سلام لانته خفي جلها قوت الرجع على نمني جيسن علي بن أبي طالب يتن نمني ملتو جاسة دي بيلكن سدي النوا جنابتا داف مالي انفورو هريبا في نياتا في دغاتيف هريمني ودوا ني چاب سمون چاب سو گو نو مال جنوا نمني وني بي چيسه رفه هورسخا چيسه گورا بني چابسا يو اركته تايمو تو خاي ريبا تكايو تي ان چاب سو ينن kasih kas. Awak guru deh bentuk dia aja kebaret. Namni asaib hida kabu yo kau kami yo kabate o namni mal goro. Kami sang gubba marra bishana kaya never. Hadis ni temu mas ra gora jusun. Badala selama bishan kunum manu temimnu num manu ini numal ra rufe. Bishan ra badala tahu rufe. Ega kan irra bakabuan suru jirate bishanu aslin mal gora temumnu rufe never.
irruma haqaa bakka wanni dhaasan bakka biraa udooteetuma jabiiraa san irra haqa. Haqaan isiidhaan maas guutuu haqa inni akka kuffeetti cinaa tokko hafa qindeessu. Kopheedhaanis salaatuun ni jira jenne kaa Yahudaa fi Nasaaraan kopheedhaanis salaatanii isin khilaafaa keessa salaataa jeen tanuma na hin eewu kaa saaksiis akkanuma enneeni baaba masii kana keessatti lasii migaa waan uduu namarraa cabsaatiin mas uduu kana maaltu cabsa enne baleesoo alkhaariju min assabiileyn waan salaatana tana faa isin umattiin godhaa beeka gaaritti wanni gama lamaan hin bahu hundi uduu cabsiti jenne bar alkhaariju min assabiileynin wanni gama lamaan hin baha uduu aka wama fete haa taatu masjii isaa taatu wajjii isaa taatu maniyyi isaa taatu fincaanii isaa taatu udaan isaa taatu dhufuu isaa taatu wama fete haa taatu wanni gama lamaan hin baha uduu ni cabsiti jenne. Okay, eega kana dhiiga haydiiti isaa ta'u walii galee haya hadasni qummee qennoo hadasul askarii fi hadasul akbar jenneen hadasul akbar akka janaabtaa haydiin kun dhiqaansaan malee namarraan ka'u ifii dhiiga dhalaa dhiqatu qabda. Kaan ammoo hadasul askar wanni akka cal jetteetuma gartee qilleensa irraa bahuuti fi fincaanii fi kun uduu jenneen kaa waan uduu wajjabsiisu ka dhiqaansa wajjabsiifne jenneen kaa. Amma hirriibni waan kana keessa hin jiru kamii uduu cabsoo jedhan madanniidha jenneen bakka silaa uduu cabsuun namni rafe ijji lamaan hidhaa duburiidhaati yoggaan fi ijji lamaan rafte hidhaan sadii akka sadii tajuusan qabannee yoo namichi kun rafe bakka tana madanniidha jenneen gartee garii dhulamaa kan shakkiin yaqiina irratti hin jaalan namni kun ammoo uduu qabaatu saatiitu yaqiina akkamitti shakkii irra dhaabbanna kajuullee numa jira laakiin yoo namni kun waan hin beekne jecha uduun ni cabuunne malaa bakka tana san irra dhaabbannee yoo rafee hirriiba qaceelloo ciisee rafee hiikkatoonni mala jenneen kaa. Yoo taa'ellee bar yoo sagalee if dhagee yookaan yoo shorofkaa dhagee sun salaata keessa yoo shakke salaata keessa yoo shakke. Dubartii ufii dhungatuun uduu adi cabsa waan cabsa. Jaartii ufii dhungatuun. Maal jettan? hin cabsu. Hin cabsu yoo waa bahan malee umaan cabsa. Qaama saala ufii tuqatuun uduu nama cabsa waan cabsa. Waa hedduu khilaaf yas fayyaadee yaaseen hangas keessaan dhabinaa. Waa hedduu lamaan irratti dubbatanii laaffisuudhaaf wantoota ibnu qayyim dubbate keessaa qaba. Kanuma yoo ni fi shaawaa if kaasuu fi tuttuqee hajuu sanuma qabanna jenne har'a laafaa mazaaba. Yookaan qaama isaati irraa tokko jenna. Dabaan nama bidaatu fin kayyadna yookaan. Yoo akkasiif tuttuqee maal jenneen boo? Yoo shaawaa fi kaasuu tuttuqee? Ni cabsa. Ni cabsa. Dubartii tuqatuullee yoo ni fi shaawaan ta'e dubartumaa tuqatuun yoo shaawaadhaan ta'e uduu ni cabsa jenneen yoo shaawaan ta'e akka namicha gartee nabiin nagaa fi rabban irratti haa jiraatu akkanattiin intala takka tuttuqee maal godhee jennaan jaargaa rabbii haddiin irra dhaabi waan silaa namni jaartii faatii hojii godhu wajjumaan irraa fi malee waan hin godhin hin qabu jennaan deemi uduwadhu salaatuma salaatii fa'inna maal jeengaa. Sanumaa si gahaa jira. Waaqimi salaat xarabayyinaa hariitu lafa milalee ina laasanaatu dibna dayyaa diyeeni mire. Akkasi yogguu san yoo gartee madiin irraa bahuudhaan shakkamaa jenneeni. Sheekha mazzii bahuun wanni hin taatu bakka sanitti yoo bahees yoo hin bahinis udachuma qaba. Mazjiin moo maniyyii miti mazjii bara. Mazziin baadhee bahuus bahuu baatus fadhiidhaanii tuyinaan. Idhaanuma qabee hojii dhiqa jedhan haadhol ilmeen nabi hadiisa biraatu jira imaamu shookaan inni illee keessatti dubbatee jira hadiisan fidee jira idhaan isaatillee waliin dhiqatu qabaa jedhan zakara qophaa miti. Adigallee. Naagale bakka udu'aatiin baana uduunni san qacabu mazziin san baatus bahuu baatus fadhiidhaan itti dhihaannaan uduunni san ni caba jechuudha. Yoggaa fadhiidhaan tuqe nama bahawu irra guddatti jechuufi fuqaan kanarra dhaabbatan yaa. Masjid untuk umma lawan ni jalan sana. Mana sahabat hukum. Huccuu bakka tokko san dhiquu qabaa jennee najisa. Huccuu illee ni qabu shakkiin qabu san.
من أصابه كيو نمني كيسان ستو كيو خاو فنوني يخاو بلغان يخاو مسجين فالجنسريف ثلاثة رهارة قال قال فليتوضأ ثم يبني على صلاته ولا يتكلم حديث دي أي بأننا حديث سن وأن انتاني ولي وفي حديث سن ما جنبه طيب da ifa بأننا salata guutumatti deebi'ee salaataa jechuudha. اتدي بيقو تتيجو دابا وليعيد الصلاة حديث برا إذا فساعدكم تكون كيسا نقولوا في صلاة ساقيسا فالجنسريف قال عليها أدوة صلاة التهديب وخجو سنتو رواية الترمذي تبي أبو داود بقى وصلت أوركيد دي فلا بدنن يا فون قالا نياتون ودوا نجابس جران Ni cabsa. نجابس فون رئي نياتي ودوني سراجا بيو سينجي غاولي دو قرت سنسي بيغا فون قالا تخمو جابس خريه Foorra دي keessillee in she'ita jeenimi. رندا جلانجي إن جابس يجو سنگباب تو فون قالا قف فون قالا قف فون قالا قف جيني namni meeytaa dhiqanii dhiqataa jisni jumaale wa sunnummaani jiin sunnummaani jiin sunnummaadhaani waajibummaa miti Qulqullummaa eeguutu jedhu. harkuma isaa dhiqatu jechuu jira walii biraa fayyaa ta'e yaaseen guuttee jirta haya qur'aana tuqatuun laa yamassul qur'aana illaa xaayiroon hadiisni juukuun kawa namni janaabtaa qabu ka heydii qabu ka dhiigaa alaa dubartiin dhiigaa dhalaa qabdu ni tuqatti qur'aana wa Qawlee irraa jedhanii hin tuqatu. hin tuqatu anu cuunillee qabattee akaraatu isin hin jeetin fitinaa barbaaddanii ishee kan dhaytanii mukaanuu garan galchin jee Mukaanuu gara galchin jeenini. awa gaalu kun ablee fi hin qabtu maal barbaaddi jaajara dhagaaf tokko tokko haya mazhaaba maalik qabadhee diin jee beekteen karra laafaa aqwaala ulamaarraa warra mazahibaatirraa karra laafaa qabadheetiin meegaa nama kanarratti qorra laaffisuu wayyaa jeeje haya Sheekh ammallee sanumaan nuu ta'eetiin sanuma qabannan. fayyaa taa lan qabadhaa sanirra taa Kam. Amma maali? Kam qabanna. hawchuun tuqa dhumo Hawwachuu qabatan kan. Sheekh Ahmad. sawwilii namne gaa mukaanillee garan galchina. Mukaanillee gara galchinaadhaatu gaariidha. sawwilii namne gaa sawwilii Kanuma sheekamsa burqa wana lakki kanuma lallaaf wanti jabeessina sawwilii malee. namne wanti takka jeemne yomurtii godhe aanaa usanii qabadha bilii himaale sisa qabattadha Jijjiirraan hin jiru. namni tokko shayitaanni yoo itti dhufee salaata isaa keessa dhuufte jee waattifa bakkeeyse hanga sagalee dhaga'uu yookaan surufkaa dhaga'utti salaata isaa dhiisee garan galinii jennee bara. Sheekhan jecha atiitti sukkoote irraa fadhee addaruuratu maal ooftee tasa gizee kana faana الضرورة تبيح المحرمات محظورات يعني شيء نقي جموع في دي محرمات جيتوكم عني سلاتشو وان حرام على الاستيج على ركون قول مدب daruuraa san jala deemnee hoo لكي هم ضرورة ليس من الضروريات هون ضروريات عمتهن نركم لك سجى سنور سنكا قبدي أما اللي قرتي سجرا خيسا قوا قرا قلن كابو قبل قرا قلون سجرا دان نجرا إنجرو يو جارمه خيسا تاتي نبكا ورجو ور متأخر تودا علماء ور بودا هنا كذا وراني أما ابن القيم الجوزين تادل ما كيسا مال جيو سنجام مال جتبو وات أكيد أنت وجه نجلا مره amma warri kaan yoo gidaarra isin jidduu jiraate waan qabu jedha. وما خجوا خنا كمان نما مالف جا فوقي ومتا دي غندن دي نوي سكرا جيرا لو خرلا فاك بچون كن فان ضروريات جلا سينو مالا يا يار ما كايت تمان كبو كان جينسون Sheekh yoo jaarmanii maqaan dhayin amma akkam jennaan qiblatti garagaluun hin ta'uma jennamu ni taagen. قبلت غرغلون انت وجته كاجار مني وغما قادا ما بوده جار ما كايت جته ما كبو انت وعليه فتاوى على الصعود ابن شيخ الاسلام ابن باز فان يا محمد ابن ابراهيم فان علماء الدود وان كان فتوى غره لأنه هو أي زمان كنا كاتا جارمين تجرو خنا في خنا لالاني ضرورات خنا لالاني ما جانا فكاتا هذا وبالله التوفيق خان Sheekha مو غرته ها tokkummaan waan nam jette guyyaa tokko bara yoo rasuulli gaaf tokko girdoo kana hidhanii fi sun ittigarangal lebar sun ittigarangal le duida ittigaragale sunu ma wam nu qayyima kalje
Jaarmee keessa yoo ni bitee duudoo itti garagalee jee barsan. Sun sanirra fassarraa jenne fuulatti garagaluun baanu. Gas jenne. Haaya. Sheekha ijoollee yoo telefoonuma faarra akkana qaraatee hokkame sunis akkasumaami moo Telefoonni kunillee akka kitaabaati miti hiyyumaan jaanan. okay Telefoonni akka kitaabaati miti. Haaya. Inni qadaa jedhu namarraa fagaatuun ga'a. Namni gartee bakka bishaan yaa'u bishaan xixiqqaa yaa'u keessatti yookaan bishaan ceesu keessatti sagaraa bahuun haraami. Gaaddisa namaa keessatti illee bahuun waan abaarsa namarratti hojjebsiisu jennee. Faayidootiin gidila kana kanatti illee. Shaaman nama hamaa miti kana dila kana jala gadi hin deemu teestii waan akkasii hunda hin fitu kaa'e. Isin amma waanuma tana keessaa viidiyoo irraa tana farra deebi'aa dhaggeeffadha. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما نمني وقاني بس غراب ولا ولا راس ترى تندر خير تجوا تيغا واجب أما اللي حاساو دبوت واجب يجانا حاساو دبوت برهدا Sheekha bakka reefu sani yoo haadha mana fiidhaayoo fedhinnu malleen kaanamtichi dhungatee jechuun qaamni namaa wal dhabaati yoo fedhiin jechuun inni takka illee irraa hin beekne ni dhiigama uduuni. Masii jiraan dhufee waa waan qaba. Egaa ilmi namaa wal dhabaa beekta tokkoo miti namni. Hawwahiin irraa dhufaa beeku dhungootu mudhabu. Yookaan amala kan hundee beejee irraa fagaachuu ishee baate. Aboo gaagwaan fi sagaraa irraa qoorsan faltii harree malee wanni biraa gartee wanni akka sooftii takka mukaa ta'an adda addaa waan xaaraa numa taatee jenneen gaawa faltii looniitis hin taatu jenneen lafeenis hin taatu jenneen. Sababa badilee kana karaane isa jedhame. Amma yoo kana taate gaaza'aan sadii waan hungeessu. An diteeliin isinii godhee beeka. Feetes dindila kanarraa dhuftu jirtu addunyaa kanarraa. An diteeliin isinii godhe la. Ayyee mal jettanii baabni biraa qattee anu maali. Baabul ghusli wa hukmul junubi kana baa qaceelloo qaraane. Kana qaceelloo beekuu qabdani sunummaanuu. Almaa'u min almaa'ii jechuun san. Bishaan bishaanumarraa jechuun san maal jenneen boo. Bishaan bahuun qofaatu bishaan wajjabsiisa. Yoo jaan adiituun sayya moo sayya maami adiitu sayya sayya. Mafhumni isaatu mansuuq jenneen. Isa odoo hin ta'in mafhumni isaa akkam jaa. Yoo bishaan hin bahin uumaa sirra hin jiruu si fahamsiisaa miree mafhumni isaa. Mantuqni adiisa kanaas akkuma jiru jiran nafsa qabne dhugaa namni tokko inni fi jimaa'ii godhee warra isaatti hidhamee bishaan yoo irraa ba'an numa dhiqata jechuun tuwwee kilaafa qabdi yoo. Yoo akkanuma bishaan irraa bahee namichi oduma jaaddee hojii taphatu. Akkanumattuu bishaan yoo irraa bu'anoo. Ni dhiqata. Ni dhiqata. Shakkiin qabu kun bishaan yoo ba'an akkanumattuu kaanii bishaan yoo ba'an akkuma fedhattuu fedhu manaamatti isaa ta'u ni dhiqata jechuun shakkiin qabu kun mantuqni. Mafhumni hadiisa kanaa immoo bishaan ba'u baatan wajji rafaa oolus humaan qabuun nuun kan nu jenneen mansuuq jenneen san si galee. Maal jenneen yoo ni fi gartee. Hadiisa lama achumarrattuu yaabala yoon bahin illee jaami. Hadiisa biraatu dhufe kaayottu dhufe jaartitti yaa wajjiniin as keessallee kun kan jiru hin beeku. Isaa jalasa beena shuwaabii ala arbaa yoggaan fi gartee damee afran duuga taa'ee jabduu dalagee dhiqaansi wajjabee kajuusan. Sigalee hoggaanii fi jahada jechuun san hoggaanii fi gartee keessa gaffa geesse zakarree yoo keessa gaffa gaate qolti lamaayyuu waltuu ixee jechuu enne kaawwa. Boqotana gaa namni gariinis qaanfatee du'ee gariinis waan fedhe ta'e ammoo muraanni haa bakka tana maali oonati xaaraa teenya akkatti xaaraan nu beekuudha malee wayi tapha jirra wayi tiktook irra jirra. Kan akkasin laallee jechuudhaan. Eegalee yoonii fi qaamnummaan saalaa lamaa waluma tuquudhaaf jecha ka bishaanis hin bahin ka wanni qolti lamaa waltuu ixees hin jirre sunillee dhiqaansa wajjabsiisu jenneen. Eegalee. Bishaan namni tokkorraa bahuu fi dhiisuu dhabuun hin laalamu sanii yoonii fi wajjin rafuun argame. Sheekha sun dhiqamsii wajjabu jenne. Kamiif? Wal tuquudhaan isal taqa kittaanee hin jenne. Kittaanni wal tuqe ni wajjabsiise jennee bara. Akkasii. Waluma tuquu akkanumatti. Waluma suufsisuu qabteen wanni hin godhu nyaanne. Kittaanni wal tuqinnaan wajjabe.
Ya. Kan gari wante sirratti dhufne gaafa soo hedduu kalaafa kaaftee tana kalaafa keessa gadi hin fagaannu deemu bira kalaafa kaayisa nu bira kaaftee bakka biraatiin jettu shari'aa keessa waa kalaafa qabdu warri buqaa qajeelumatti keessanii diskas godhanii. Assalamualaikum Syekh. Alayhi salaam warahmatullahi wabarakatuh. Angkani jo. Testi tun dabrun dirkama. Deemsi namni amma dabruu baates guyyuma biraatti deebi'ee dabra adeeroo jala. Angkani jo. Anu amma kanuma gartee suma kaitti mukana ajaa'ibu jiraawo. Maaliif? Testi nasiruuf tiyettee jala itti jirta. Lagi kau bakka turan dubbachuu jiru adii hunda keessa deemeetu maan review godhu jira malee. Barsiisaan akka teestiin dhiyaatte review godhuun numa jira kun. Taappee kan importante keessaa tokko jira. Hundaan an bara hundumarraan deemu jira. Samarin bareedaadha. Samariidha. Samarii bar kun. Samarii bar. Samarin bareedaati. Samarii takkaan himne waan sanitti. Testi namni kufuu qaba baruudhaaf. Akkas inshaallah taala. Aya dhiqaansi guyyaa jummaa maali jenne yoo jedhan dhiqaansi jummaadhaa waajibuma sunneen. Sunnaa muakkada jenne. Sunnaa jabduudha jenne. Sunna yoo nama immoo qaamni isaa shoroftaa qabu keessatti jenne yoo namni tokko qaamni isaa shoroftaa akka malee qabaate yoo jedhan huccuu khidmaa faadhaan dhufee haqa nama sanii keessa waajiba jenne yookaan masgida dhaquu hin danda'u. Namni janaaftaa qabu quraana qara'uun dhorkaadha jenne. Namni heddii fi nifaasee qabu quraana afaan inni karaa kitaaba qabatuun dhorkaadha jenne yoo. Hajanaaftaa immoo masgida keessallee seenee taa'uu hin danda'u. Inni laa uhillul masjidalli junubi walaa haayidin. Haayideen intaltee dubartiin laguu qabdu tadhii gadalaa qabdu hajanaaftaa qabu masgida hin ta'an. Illaa aabirii sabiiliin akka rabbiin jeessa yoo karaa keessa kutan malee inni qaba. Woo kanuma keessatti dabartee madarsaa faadha ittiin taltee ijoollee keessatti maal jennaan? Heddii qabdaa asii bagaan jennaani? Jennuun. Kabaja qabdii jechuudha. Maal jetteen gaaboo kunuuti. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ifama gaasi jidduu bu'eetiin waa si gaafachuu fedha. Go ahead. Amma osoo heddii qabduu maskiida dhaquun dhorkaa jenne. Keessa taa'uu masgida seentee taa'uu baanna. Didii taaziyaan maskiida taa'amu jiru kun irra guddaan namaa osoo xaara hin qabne ta'a dhaqee. Masgida keessa jala kana bakka salaataa tana? Lakkii bakka salaataa san ta'uun dhorka san beekuu qaban. Namoonni dhageegaa kaas keessa jiru namni irra guddaan osuma heddii qabu ta'a maskiida keessa. Sigaali waan rabbiin dhorka godhuun dhorka gaa. Akkasii waliin beekuu qaba. Wanni shari'aa kanarraa barachuu jirru beeteetti dalaguu fi miti. Inni laa uhillul masjida jedhamee nagaa man irratti jedhatu. Ani masgiida hin ayyamu jee. Lijunubin walaa haa'idin nama janaaftaa fi dubartii dhiidhee laguutti jiru feesi jechaadha. Ta dhalaatis sanumarra hojii deemti beete. Dhiiga dhalaata qabdu. Akkas inshaallah taala akkasi baranii masgiida keessa odoon ta'e bakka community roomii yoo dheeyte homaa bakka madarsaa yoo dheeyte homaa lafa masgiidaaf qopheeffamtee salaataaf godhamte san keessan taa'in ammoo. Walii gallee? Kanama masgida keessa galu yoo amma barandaa masgidaa faadha. Yoo masgida barandaa masgidaa gabbahee gachuu qaba Ahmad. Isaaf mana akkam taatee jechuun magaalaa akateeti. Kana experience ni qabna experience keenya irraa sibiini Ahmad masgida galaa guddanne. Masgidu magaalaati guddanne nu darasoonni. Si galee? Namni tokko halkan keessa jala haftaanitti dhufte masgida keessa odoo jiru maal godha Ahmad? Gabbaheetuma istanjaa isaa godhee sagaraa seenee yeroo saniif bishaan yoon arganne maal godha Ahmad? Teemuma isaa jecha salaata subii salaatee gara maankee kara bishaanii deemu wara lagaa. Haaya. Uti lagaa udah inni dhiqannaa ta'e kamana masgida bishaan dhaqu maal dhabaaf masgida qabta. Hayyee. Sheekha musallaan tuni dhiifama walumaa dhuftee bakka amma fakkiidhaaf Bilaal bakki duratti dhiirtitti isaa gaddu ta gubbaatu beekta amma bakka akka madarasa taate. Amma bakka tana shartitti masgida jalaa baafnee mire.
gara dhalaatiin ammoo gara dubartiitiin gubbaan tullee masgiida still. ولكن جري إيراه لما جولة اتقرا هانمني خانو مسألة ومالي أمو خا وناتي كوا مدرسة كدي بتتجر تخام بكتر كمي مدرسة تقوي وني صلى المسجد ني رت ما قد أمو دبنان شباب النتخلا لومتي سانوما حكمين بكسب مسجد الراجي جيروني دندي موندن دوجو سنامن نلالا تو بيته أوكي تنولالا تمالي بكتر مسجد صلاة جراني نمني مسجد ياما ما يجوا مثلا لكن مسجد تياما مويجا يانشا مت شباب الدروت إيجا بكتر مسجد أنتين غاو tuarti tanya ala gaya wa nani nuti njen nuti bakasan kan ina biya joda abala ki beketres masjid baji ya garut do beret bakka guya ida dire ni daiti dirre masjid togga salatam laki masjidan sen tuha yoni fi bakitun amalal community room fi bakat dadda tajirtu san takunu manka guya ida des وتعتزل المصلى جبر بك صلاة الربع قد جلال ويا إدارته ولي bakka inni itti salaatamu tajummaan itti salaatamu san bakka san hin dhayitu jechuudha. Hatta dirree idaa tasla alaa sanuu achirraa fagaatti. amma masgiiduma salaataniiti ijoollee wajji dhaqanii ijoollee hin ijaanii achuma ta'an dhaqanii beek. Makiinaa keessa taa'anii eeganii yeroo rakkate dubbin. Yoo makiinaa keessa ta'an malee achi keessa taa'uun hin ta'u bakka masgiidaa san jechuudha. Yoo community roomii fi bakka madrasaa jinni kana ta'an malee. Akas insyaallah Rabbinu salata uradi se mal kodani iftar ramme salata gudda rabbin radi se jallo yecho sheekh be kawan kana be khadimo wallalani yaddo khaysa galfamu khabar guddan be kawan goranati fakatu even ana mai sanin jestani warumma wan kana qarortu wan kana yaddo khaysa galche wan goranati fakatu sanamakum wallala bra khunu khabar emmo khabarerra irree dubarnoonni oguma guyyuma baranirraa nama qaba jenne mazaadul maa keessatti engedda waddi dubbanne waa'ee ashuuraarra maal dubbanne yoo eenyu ka dubbatu kun shukareessa laal namni tokko wanni inni bal'aalaan dur dalageesan jalumaa hun deemu shari'aan jala hin deemne bar yoo nutummaa wal jala yaane malee shari'aan san qorqodaa fi miti oguma baraterraa waan san hojii irratti oolcha jecha olii galleeme guyyuma baraterraa hojiirra oolchuu baanna malee tachi dura malee bakka na goote wanni kun kanaan jennuun namichi hin beeyne lanoo mire. Dhuga sheekha tayna raajii bari warrummaan siloo beeku kan aaliman kunuu kan waan kana siloo adda eegee hawaasa mijeessuu qabu kunuu waan kanarratti hubannoo ka qaban natti hin fakkaatu. Anis waan sanittiin amana waan Abdulaziz jee kana siloo hubannoo kasii qabaanne amma dubartiin maskiida bakka xaharaa san hin beeyne dhaquun si'is taa'uun si haraamis siloo beeyne gara dhiiraa bakka salaatan ta'in kana isaanii kannineeti gara dubartii bakka salaataa sani dhiirti teessii jechuudha. Sau gara sanii wal hallii waliif goona baranii wa ishaan waan gaarii. Warri Daarusalaam as keessatti jittanii Iliyaas Tanaase Anwar akkasi qopheessan al fuuldura maskiida ku qopheessitan dubartii laguu qabdu ta dhiiga qabdu ta nama udrii qabuuf bakka akkasi qopheessa akkasirratti maskiinni shari'aa irra dhaabbatu wanni barbaachisaa fi kanaa bara. Ogganamu kanaaf. Namoonni bira jira. Jazakumullahu khairan. Haya amma dubartiin takka yoonii fi heydii qabaatte yoo hawwu janaabtaarraa godhe gattu maali hoo akkam jenneen dubbiitu lamaan wal fakkaatti immoo qajeello be careful. Tokko janaabtaarraa dhiqattu rifeensa siin diiduu bishaan quubsiteetuma naannoo ogguma sadii irra nayitee akkasitti dhiqaanne taa'aaf jenneen. Hadiisni kun sahiha hawaa'ee janaabtaa dubbatu. Waa'ee heydii irratti immoo ila miti waa'ee heydii ni diida jeeni yookaan fi heydii irraa dhiqatte kaawwa torbaan guutuu dhiigaan teessee mataa si hiikkatteetuma dhiqattee jechuudha san. Qawliin jabaan kana jenneen. Kan janaabtaa immoo bishaanuma finnayiteeti oggu sadii xaaratte jechuudha. Sheekha bakka nufasaa tarasaa yoon guyyaa biraa walleen yoo dubbattanillee hin beeyneeti dubartii garii yoggaa nama guyyaa 20 illee dhiini kun warra irraa guutumattu qulqullaa'u jira namni kunne salaatamu hin salaatu gaaf san gaafii takka dhiyeessinee turre yoo deebitellee hin beekne wanni kuni
ni salaata yoggaanii fi dhiinirraa qulqullaa'e dhiinirraa malee dhaabbannaan eega namni wallaal wanni nama salaata dhorke maali waa uzuriin dhiiguma sani. dhiiga sani dhiini san gaafa dhaabbatee inuma salaattii Malee jechaadha. sharxiin akka biyya keenyaatti gartee bultii godhan sun hin jirtu shari'aa keessa. Lakki irra hedduu shari'aanis irra hedduu 40 jechuu bara gaalibanii bar kun laal. No jechuun kiyya qaaliban qaaliba Gaalibanii akka shari'aa tokkasi. laal malee akka namni gadi Tam gosa 40 yoo mannuma jaan amma laal dhiini san yoo dhiignummaan dhalaa hunuu kan hin dhaabbanne ta'e hoo Shebaadir. Akkuma istihaadaatiin ilaalamti jechaadha irra hedduu 40 sanarra qiyaasanii sanuma duratti yookaan sanumarra dhaabbata jechuudha aqlabni isaa. Wanni sadii achii naadira jechuuf ijaane yommuu dhiinirraa dhaabbatee qulqulloyte idan sanqaati yoggaanii fi dhiinni keessarraa qulqullaa'ee xaaratuu qeebee itti salaati jeeni hamnaa bintu jaashiiti moonyuun akkas jeemboo akkasirra dhaabbannee innee barjaa paleeso haya inni ilaa hudul masjida lihaayidii walaa jiru mina dhiisni jookona asoo jira haya isin inta hojiin qaba تحريم المكس في المسجد للحائض ومثلها النفساء لا لما waa'ee immoo istihaadaa yogguun fi dubartii dhiiga laguu qabdu kana dubbannu tan alaatis herreettu gaaliban hukumiin isaanii tanuma jecha. Kanuma kanaaf yoo wal jala deema ta dhiiga lalaatunis waluma jala deema waan irratti wal dhaban takkan qaban. Haraamummaan salaatuu dhabuu keessatti maskiida taa'uu dhabuu keessatti quraana harkaan tuqatuu dhabuu isaanii keessatti hukumiin isiidhaa wal jala deemti jechuu bar. السلام عليكم شيخة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوبة استحادة ونسين دنتيسي مسجدة. إيه نسيت طهر استعدان لا لو بينسي حكمي هيدي داتي بيتي إيه استعداد هو سي في بيته أكو ما ديني سن الراوية مسجدة لفت بوري إيجاتو قبدي ملء استعدان صلاتي جارسي سي تلي رسي وجيغلون حلالي في الشارع. أوكي جزاكم الله خيرا. أوكي أيه أستاذ وليد زانس جيسي أستاذ وليد بنانا سيغنو بابا